lola Ameerikaa, Israa'eelii fi Iraan jidduutti finiinee jiruun yeroo ammaa tanas sadarkaa yaachisaa irra gahuun dhaga'ame. Iraan yeroo dhukaasa dhaabuu fi gaafii hulaa galaana Strait of Hormuz akka banamuuf dhiyaate qofisuun dhaga'ame. Kunis ammoo eega Ameerikaa fi Israa'eel ganamarraan tana hoogganaa humna basaasaa eegdota warraaqsaa Iraan Meejar Jeneraal Majid Qaasim ajjeesaniin booda Iraan tarkaanfii biraa akka fudhatte beeksifte. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa oduu tana bal'inaa oduutiin dhiyeessina. Waraanni baha jiddu galeessaa Ameerikaa fi Israa'eel Iraan waliin jalqabdeen biyyoonni Afrikaa irratti miidhaan olaanaa geessaa jiraachuu baankiin misooma Afrikaa gabaasa baasee qaba. Lola Iraanii fi Ameerikaa tanaan Itoophiyaan maal mudatte qaala'insi jireenyaa akkam fakkaata jedhu bal'inaan dhiyeessina. Biyyi Saudi Arabiyaadhaa sababa cufamuu hulaa daldala Hormuziitiin galiin biyyattii dabaluu dhaga'ame. Kunis galiin boba'aa Saudi Arabiyaan hedduminaan alatti ergiturraa akka ta'e himame. Waraanni TPLF gama daangaa walqaayitiin dhukaasa banuun hooggantoonni mootummaa godina Humaraa beeksisan. Gama biraatiin ammoo guyyaa kaleessa waltajjii obbolummaa uummattoota Eertiraa fi Tigraay jalqabuun ibsame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hanga fotootu lammii miidiyaati amma bal'ina oduutti aansa. Ameerikaa fi Israa'eel ibidda hamaa addunyaa yaaddessee lola Iraan irratti banan amma gara guyyoota 40 lakkoofsee jira. Iraan eega hooggantoota biyyaa qaqqaalii 47 ol labdeen tarkaanfii ciccimaa fudhattuun Ameerikaa fi Israa'eel bira dabarte yaaddoo cimaa biyyoota addunyaa keessumattuu sakallaa dinagdee fidaa jiraachuun ni beekama. Kanaanis Iraan haleellaa haloo bahuu baha jiddu galeessaa keessatti buufataalee waraana Ameerikaa irratti fudhattuun alatti illee hulaa daldala addunyaa kan ta'e hulaa daldala Hormuz cufuun hanqina dhiyeessii boba'aa zayitii fi xaahoo kan fide waggaa ta'u yeroo ammaa tana biyyoonni misaa'ila Iraan hanqatan illeen weerara diinagdee haarawaa keessa galuun dhaga'ame. Kanaanis Iraan tarkaanfii fudhattuu cimsitee fudhachuu isiitti fufuu beeksifte. Wallabdee saffisaa hammaataa dhufe jidduutti Iraan yaada yeroodhaaf dhukaasa dhaabuu fi Strait of Hormuz banuuf dhiyaate ifaan ifattee hoofiftee jiraachuu miidiyaaleen idil addunyaa Aljaziiraa, Reuters, Arabiyaan Niwusii fi kanneen biroo miidiyaa biyyaalessa Iraan waabeeffachuudhaan gabaasaniitu jiru. Qondaalli olaanaan Iraan murteen daandii doonii barbaachisaa ta'e cufamee turuu kan beeksise waggaa ta'u Iraan dhukaasa akka hin dhaabne himuun dhaga'ame. Haalli kun saffisaan guddachaa kan jiru yoo ta'u daqiiqaa fi sa'aatitti haalli lola biyyoota kanneen itti fufuudhaan sadarkaa yaachisaa irra gahuun ibsame. Hanga ammaatti murteen tokkollee yoo hin argamne waraanni amma 75 irra kan jiru waggaa ta'u waraanni amma jalqabe kun marsaa haaraa fi du'a biyyoota birootii fi akkasumallee lola gara biyyoota birootti babal'atuuf yaaddoo idil addunyaa ta'uun ibsame. Iraan tarkaanfii kana cimsitee itti fufuu kan beeksifte waggaa ta'u eega Ameerikaa fi Israa'eel ganamaarraa hoogganaa humna basaasaa eegdota warraaqsa Iraan kan ta'e Meejar Jeneraal Majid Qaasim ajjeesaniin booda yoo ta'u Iraan akeekkachiisa dhumaa Tiraampiif kan nu dhaga'ame. Daandiin daldalaa Baabil Mandaabilleen akka cufamu kan beeksifte Iraan Ameerikaa fi Israa'eel eega hooggantoota biyyaa qaqqaalii Iraan jalaa wareeganiin boodallee hooggantoota biroo itti dabaluun wareeguun itti fufuun kun Iraan galmaree aarsuudhaan Iraanis tarkaanfii gara biraa fudhachuu jabeessuun ibsame. Hulaa daldalaa Strait of Hormuz qofa odoo hin taane Iraan daandii galaana diimaallee dabaltee akka cuftu akeekkachiisa dhumaa laachuun ibsame. Kana malees yeroo ammaa tana Iraan buufataalee Ameerikaa Kuwait keessa jiruu fi baha jiddu galeessaa biyyoota akka Iraaq, United Arab Emirates fi Saudi Arabiyaa keessa jiran irratti xiyyeeffachuu hooggantoonni humnoota eegumsa warraaqsaa Iraan akeekkachiisaniitu jiru. Waraanni baha jiddu galeessaatti deemaa jiru Afrikaa irratti miidhaa olaanaa fidaa jiraachuu gabaasni gamtaa Afrikaa fi baankiin misooma Afrikaa wixatarraa baasan addeessit jira. Akka gabaasa kanatti walitti bu'iinsi kun qaala'insa gatii ol kaasuudhaan jiruuf jireenya uummata Afrikaa hammeessuu fi guddina dinagdee gufachiisuu akka danda'e ibsate jira. Baha jiddu galeessaatti dhiyeessi shaqaxoota gara Afrikaatti galan keessaa dhibbantaan 15.8 kan ta'u akkasumallee bakka oomishni Afrikaa dhibbantaa 10 itti ergamutti waraanni kun adeemsifamaa jiraachuun uummata Afrikaa hunda qaala'insa jireenya hamaa keessa buusuun himameeti jira. Lolli Ameerikaan Iraan waliin gootu addunyaa maratti yaaddoo uumullee addatti ammoo ardii hiyyeetti reefu guddachaa jirtu Afrikaatti rakkoo guddaa uumuudhaan daldala irrattis gufuu uumee jiraachuun gabaafame. Kunis sababa gatiin boba'aa fi nyaataa dabaleen kafaltiin geejjibaa fi inshuraansii ol kahuudhaan dhiibbaa sharafa maallaqaa fi haala dinagdee rakkoo keessa seenee Afrikaa keessatti hattamaan gara rakkoo jireenyaatti jijjiiramuu danda'ee jiraachuu gabaasni gamtaa Afrikaa fi baankii misooma Afrikaa baasan ibsate jira. Guddinni dinagdee biyyoota Afrikaa hedduun kanaan dura miidhaa dhibee COVID-19 dura ture gad akka jiru kan ibse gabaasni kun
waraanni kun ji'oota jaaf kan itti fufu yoo ta'e bara 2026 keessa guddinni waliigalaa keessoo Afrikaa dhibbantaa 0.2 GDP'n akka gabbu ibsamee jira. Walitti bu'insi kun yoo dheerate fi yoo itti fufe daandiiwwan doonii dhiyeessii aniisaa fi xaa'oo irratti uumamuun yoo jabaate carraan kofaatii guddina diinagdee guutuu Afrikaa keessatti uumamuu danda'u babal'achaa deemu jechuudhaan akeekkachiisuun ibsame. Dhiyeessiin gaasii uumamaa biyyoottan Arabiyaa baarraa dhufan irrachuun oomisha xaa'oo irratti dhiibbaa akka uumuu fi kunis hanga ji'a caamsaatti yeroo qonnaa murteessaa ta'e kanatti dhiyeessii xaa'oo daangessuu akka danda'u ibsamee jira. Gabaasni kun sagantaa misooma mootummoota gamtoomaniitii fi Koomishinii Dinagdee Afrikaatiin kan mootummoota gamtoomanii kan qindaa'e yoo ta'u, ragaan haarawaa baankii misooma Afrikaa akka agarsiisutti ammoo gatiin sharafa maallaqa biyyoota 29 kanaan dura gabbu'ee jiraachuun ibsame. Kunis kafaltii liqii alaa akka dabalu, shaqatoonni biyya alaa jiran akka dabalanii fi kuufama maallaqa alaa akka irratti taasisee jiraachuun ibsamee jira. Biyyoonni boba'aa gara alaa ergan kanneen akka Naayijeeriyaa yookaan Mozaambiik ammoo gurgurtaa gaazii uumamaatiin yeroo gabaabaa keessatti fayyadamoo ta'uu akka danda'an gabaasni kun akeekate jira. Akkasumas doonii Mozaambiik, Afrikaa Kibbaa, Namiibiyaa fi Moorishas fayyadamoo taasisuu akka danda'u himamee jira. Keeniyaan Afrikaatti giddu galeessa loojistiksii ta'uun jabaachaa kan jirtu yoo ta'u, sararri daandii xiyyaara Itoophiyaa ammoo Afrikaa fi Eeshiyaa Awurooppaa jidduutti akka riqicha qilleensaa yeroo muddamaa ta'etti tajaajilaa jiraachuun ibsame. Haa ta'uutii malee ammoo faayidaaleen kunniin madaalawaa kan hin taanee fi midhaan qaala'insa gatii gurgurtaa meeshaalee baajataa fi wabii midhaan nyaataa irratti ga'u madaaluu akka hin dandeenye ibsamee jira. Akeekkachiisni kenname kun hunda caalaa rakkoon amma jiru baasii gargaarsa namummaa bahuu dabaluu fi maallaqa deeggartoota gara dhimmoota birootti jijjiiruu akka danda'uu fi haaluma kanaan itti fufnaan yeroo ammaan tana sababa lola ba'aa jiddu galeessaatiin Itoophiyaan rakkoo hamaa keessa kan seente yoo ta'u, dhabamuun boba'aa yeroo ammaan tana qaala'insa meeshaalee dabaluun qaala'insi jireenyaa waliigalaa dabaluun yaaddoo uummattoota Itoophiyaa ta'uun itti fufee jiraachuun ibsame. Biyyi Saudi Arabiyaadhaa sababa cufamuu hulaa daldala Hormuuziin galiin biyyattii dabaluun dhaga'ame. Kunis galiin boba'aa Saudi Arabiyaan gara biyyoota birootti heddumminaan ergituu fi gatiin doolaraa ol ka'uun sababa galii Saudi Arabiyaan dabaleef akka ta'e ibsamee jira. Cufamuun Strait of Hormuz hordofuun boba'aan Saudi Arabiyaa ergitu dhibbantaa 33 gabbuu illee gatiin boba'aa addunyaa doolaarri 67 irraa gara 130tti guddachuun galii biyyattii baay'ee dabalee jiraachuun ibsame. Keessumattuu bitattoonni biyyoota Eeshiyaa barmeela tokkoof doolaara 19.5 akka kafalan gaafatamaa kan jiran yoo ta'u, kunis ammoo naannichatti daballiin gatii olaanaa ta'uu himame. Dhiyeessiin boba'aa biyyattii gabaa addunyaaf qabdu haalaan irratullee daballiin gatii kun galii waliigalaa isii kan duraanii caalaa akka ol ka'u taasisee jiraachuun ibsame. Gatiin boba'aa sadarkaa amma irra jiruun yoo itti fufe galiin Saudi Arabiyaa waggaatti doolaara biiliyoona 176 irraa gara doolaara biiliyoona 227tti ol guddatu akka danda'amus ibsame. Bu'aan kun baasii deebisanii ijaaruu bu'uuraalee misoomaa haleellaa Iraaniin miidhamu uwwisuuf karaa dheeraa akka deemsu kan hir'isu yoo ta'u, yeroo ammaan tana Saudi Arabiyaan haleellaa Iraaniin tumamaa jiraatullee Iraan hulaa daldala Hormuz cufuunis gama biraatiin Saudi Arabiyaa fayyadee jiraachuun ibsame. Lola ba'aa jiddu galeessaa kanaan Raashiyaa fi Saudi Arabiyaan gama tokkoon fayyadamoo ta'anii jiraachuun ibsame. Faallaa kanatti ammoo biyyoonni akka Afrikaa dukkana hiyyummaa keessatti kufanii jiraachuun gabaafame. Guyyaa kaleessa eebila 5 bara 2026 naannoo Amaaraa jalatti tan hundeeffamte godina Walqaayit Xaqadee Humaraa keessatti hidhattoota TPLF fi milishoota godinaa jidduutti walitti bu'iinsi uumamuun dhaga'ame. Sababa lola qawwee kanaan hidhattoonni Takazee Zaaba mooraa waraanaa isaanii gadhiisanii kan ba'an hoggaa ta'u, humnoonni TPLF immoo kaambii kana to'achuun himame. Kaambii waraanaa waloo Takazee Zeebii fi raayyaa ittisa biyyaa kun bakka qonnaa Abbaa Sharaw Jaamutti argamutti hoggaa ta'u, miidiyaan Andaaftaa maddeen isaa waabeffachuun akka gabaasetti bakki kun bakka baay'ee tarsiimoo ta'ee fi hidhattoota Takazee Zaaba kaleessa irraa eegalee kaambii kana keessa turan hordofuudhaan miseensonni milishaa TPLF walitti dhiyeenyaan socho'an 70 ta'an ammoo kaambii kana qabachuu isaa gabaasetti jira. Kana hordofuun lolli cimaan sa'aatii dheeraaf ture humnoota lamaan jidduutti miidhaa dhaqqabsiisuudhaan namoonni 70 madaa'uun ibsamee jira. Naannoo Walqaayit keessatti rakkoon nageenyaa guyyaarraa gara guyyaatti hammaataa dhufeen bakki wallabdeen naannoo Amaaraa fi Tigraay jidduu jiru kanatti humni waraanaa TPLF fi humni mootummaa federaalaa ji'oota muraasa dabraniif loltoota isaanii baay'inaan naannoo kana keessatti bobbaasaa turuu maddeen adda addaa mirkaneessanii jiru. Gama biraatiin guyyuma kaleessa waltajjiin uummata walitti dhufeenya seena qabeessa uummattoota Eertiraa fi Tigraay haaromsuu fi obbolummaa cimsuuf kaayyeeffate Tigraay godina kaaba dhiyaatti argamu magaalaa Shiraaroo keessatti jalqabe har'as itti fufee jiraachuun ibsame. Akka TV'n Tigraay gabaasetti lammiileen Eertiraa 700 ol ta'an ayyaana Hosaanaa fi Madaaniyaa Alam dilbata kaleessa bitoota 27 akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2018 kabajame irratti hirmaachuuf magaalaa Shiraaroo kan seenan yoo ta'u,
ayyaana kanarratti hirmaachuu malallee gareewwan kunneen buqqaatota lixa Tigraay fi kaaba lixa Tigraay kanneen shiraaroo keessa jiraniif gargaarsa nyaataa fiduudhaan duudhaa yeroo dheeraaf wal gargaarsa uummattoota lamaanii jidduu cimsanii jiraachuun ibsame. Waltajjii abbootii amantaa fi jaarsolii qophaa'e kana keessatti maatii fi firoottan dhiyoon sababa waraanaa fi cufamuu daangaa waggoota dheeraaf tureen adda babaan walitti dhufanii gammachuu isaanii qooddatu ibsee jira. Sagantaan kun guyyaa irraatillee kan itti fufu yoo ta'u hariiroo uummattoota lameenii gara qabiyyee seenaa duraanitti akka deebisuu dandeessu ibsamee ture. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan hanga ammaatti simbiraan kaa turree turtii gaarii.